warri nuu haa deebi'u jedhee ka'iyyuu Oromoodha jechuudha waan garaa isin nyaatu. Warra afaan kan waliin dubban, warra Oromoo waliin jennu, warra waliin gabroomne jennu, warra waliin bilisoomne nu jennutu lakki Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu hin ta'u mootummaan kun faannoon nuu haa dhuftu, TPLF nuu haa dhuftu jedhan jechuudha. Akkasumaan namni adda qawwee harkaa qabu biyya bulchuu danda'u. Namni jiraadha yoo gaafatan Oromoo Jawaariin kootu bulchee jedhanii Baqqalaa yoo kootu bulchee jedhanii Tsaggaayiin kootu bulchee jedhanii danda'ani. Mana ofii bulfachuu hin danda'in guutuusi. Warra ofii guyyaa takka waliin taa'ee barcumaarra waliin haasa'iin. Warra heeraaf seeraa kaayoo ittiin deeman baafachuu dadhabanii miidiyaarra dhufanii mootummaan kun gaafa bu'eef mari'achuu qabnaa waan duuban mari'atanii dhufan barsiisaa. Wanni as gubbaan nutti himan gaafa mootummaan bu'e waan godhanii fi waldhabbii kalee qaban gartee rakkina kalee qaban dogongora kalee dalagan asirratti mul'isa. San mara duuba fixatanii waan godhuu qaban heeraaf seera ofii dadhabbinaaf jabina ofii duuba lafa kaatanii uummata silaawwanni dhufan uummata Oromoo kan harkaa isinii qabnaa nu jala deemaa koottaa nurraa bitadhaa ila kunoo kan harkaa isinii qabna. Mootummaa kana kanaan caallaa akkana goonaa mootummaa kana buufneeti isinii gartee misoomaan waan hundaan nageenyaan kanaa isinii dhufnaa jedhanii jechuudha. Uummata waan uummata dhufee haasa'u hin beekne waan duubatti haasan dhufee uummatatti akka itti ijaaramuu deeman akka itti eenyu walii galuu deeman gartee mee dura ulaa galu ulaa amannu as gubbaa nu dura taa'anii uummata nuun jedhu kana jagna keenna hayyuu keenna nuun jedhan warra kalee jijjiirama fi kana fidee nuun jedhan hagana guutummaa soobamtan. Namni kalee diinaa gasga'u jabaa san mootummaa gasga'u sila osoo ofii fidee Jawaar Mohaammed fakkeenyaaf yookaan warri Jawaar Mohaammed waliin jiran waan san fidanii ofii dalaganii waan san godhanii adda mootummaa kana gartee ka sila uummanni Amaaraa illee gargaaru uummanni TPLF illee gargaaru yeroo ammallee gartee namoonni adda addaa Ijiptii fi Shaabiyaan jeneraalonni kaleessaa mootummaa baroorri gartee Tigraay achi gale mootummaa deemuu buqqa'ee Tigraay gale yeroo kana keessa maaliif waan takka dalaguu dadhaban jechuma takka uummata amansiiftee deemtuun maal lafa kaa'uu dhaban yoo sammuu akkasii qabaatan yoo kalee biyya tana diiganii jiraatan Jawaar yoo nama akkasii jagna akkasii beekaa akkasii ta'e mee jecha takka Jawaar Mohaammed eega jijjiiramni kun dhufe eega mormuu kana eegalee lafa kaayee Oromoodhaaf inni lafa kaayee jirti jallan hin jiru jechuudha. Yoo maal taate malee yoo reeffa ilmaan Oromootii fi badii Oromootii fi wallaalinna Oromootii fi Oromoon gartee boruu miidhamtanii boruu gartee ni ajjeefamtanii boruu biyya tana irraa baddanii diina ofitti horachaa jirtanii uummata yaraadhaa isin tasa hangottas dhuftanii gaafa hireen tun harkaa isin baate ni qalamtan nuun jennu sodaachise malee yoo gartee kijiba ilmaan Oromoo haga gartee suuraa boqqolloo biyya namaa keessa ciramte asii fidee nu agarsiisuu fi reeffa biyya biraa fuudhee waa meeqa harka fashalsine Jawaar Mohaammed kijiba inni teekinooloojiin finne harka keenya. Wanni inni deemu Oromoo wallaalatti beeka waan an jedhe fudhatanii akka inni baane hooliyyiin na jalaan galtu jedhe san jechuudha. Jawaar Mohaammed asiin dura Oromoon akka jedhe jechuudha. Hooliyyiin siyaasaan beektu gara namni oofe oofanii jedhe. Ijoollee nama arrasitu duriyyee ijaaree sooshaal miidiyaa kana gubbaa xiqqaa guddaa salphisee kaan ajjeesaa jedhaa kaan jalan deeminaa jedhaa hooliyyii akkuma inni baane gartee kaa inni dhugaadha. Hooliyyii ijaarate beekaa fi na offolchalle jecha kanaaf. Garuu uummata Oromootiin hooliyyii gara an deeme deemtii jedhe jechuudha. Oromoo ijaaruun Oromoo dhugaa itti himuun hin barbaachisu jedha Jawaar ifa ba'e. Seedee garuu hooliyyiin uummata Oromootiin uummanni Oromoo saba guddaa saba seenaa dalaguun umrii seenaa isaa keessa beekamu. Kalee gaafa sirna gadaa addunyaan tun Ameerikaan faatiin jirre sirna gadaatiin bulaa ture uummanni kalandarii mataa isaa qaba. Hadha uummata wallaalaa godhanii uummata gartee jazbaa godhanii gara feeni oofna jedhanii gartee harka qullaa kiisha qullaan irra teettee irratti gartee mari'attee shoof gootee mallaqa irraa saammachuuf diina harkiftee fiduuf Oromoo ibiddan naxxee qalchiisuudhaaf uummata Wallaggaa hadha gartee dhiigni isaa akkana jigaa jiru kana kaleessa itti himna jechuun uummata Oromoodhaa uummata Wallaggaa lakkaanu kalee ittiin gubachaa turre uummanni Baaleef uummata Harargee irraa gaafa akkas inni hedduun uummata Wallagga keessa namoonni natti duulaa turan akka faallan nama na laaluu jira agadhaa jechuudha. Maaliif namoonni kaleessa qabsoo Oromoo keessatti nurratti duulan Wallagga himataniitiin qabsoo uummata Oromoo waggaa 60 mukaan nu hidhan jechuudha. Leencoo Wallagga, Daawud Wallagga hundi isii achirraa dhufte jechuudha. Garuu ilmaan Oromootii hadhannee wal gaafanne miti. Jawaar Arsii nuun jedhee bar ilmaan Arsii hadha sareetti qalee Oromoo guutuu sareetti qalaa jira bar. Maqaan inni mateen Arsii. Arsiin barbaaddee dhabdee dhaganda isaa eessa kan inni ta'e. Nuu fidaa jennee illee dadhabnee itti dhiifne jechuudha. Akkasuma Wallagga keessaa dhufanii seenaa uummata Wallaggaa ijoollee Wallaggaa dardara lafaa dhufaa dogongorsanii shanii jala baatee ijoolleen sun hadha ijoollee meeqa biyyeen nyaatte meeqa bineensi isaan nyaate waa meeqa walitti dalagan
waan tokko tuqe Mustafaan isin dura yoo dattan taate. Lafa shaneen turte keessatti uummanni umrii isaa jiru lamuu wal ajjeesaa isiniin jedhe jechuudha. Warri na jala deemtanii yaadattanii warri gartee as gubbaa sooshaal miidiyaa kanarra waliin turre uummanni Wallaggaatiif Tuulama bakki shaneen turte kun waggaa dhibbadhaallee wal qala uummanni sun ammaachi. Maaliif? Ijoolleen nama achi qalaa turte kalee rakkoo isaa irraan ga'aa turte guutuun isaaniitu wal beekan jechuudha. Ibaltuu ibaluun qalee, ibaltuu ibaluun ajjeese, ibaltuu ibaluun gudeede kun hundi haga fedhe haa ta'uu gabba. Somaaleen yoo xiqqaatte hadha waggaa 40 deemaa jirti haga diigamte. Haga hadhaa Somaalee keessatti gosti marti maqaa waan gaafa gara jalqaba Somaaleen cabteetii wal fixan hadha jechuudha. Ibaltuu ibaluu keenya ajjeese, ibaltuu akkas godhe jedhanii gosaan Habargidirii fi Afgaanii maal jettee namni isaanii ijoolleen Ameerikaa dhalatte, Awustiraaliyaa, Kanaadaa dhalatte yoo isiin eerpoortii Magdashootii buute achi mataa irraa buqqisan jechuudha. Ijoollee barcubbuu wata kan beedde maqaa gosa san ta'uutiin ijoollee biyya namaatti dhalatte. Uummata keenya keessatti summiin awwaalan isii tanaa jechuudha. Meeqaan wal fixuu deema beektaniis? Haga fedhe mootummaan nagaa argatu. Maaliif namni dhumatee jira, qalamee jira ilmi namaa. Albeen garaan tarsa'ee ijoollee daa'imman cubbuu garaa jirtu haadha garaa fuudhanii qalanii jiran. Yakki guddaa walirra dalagamee jira. Manni barattoonni mana barumsaa keessa qalamanii jiran, gubatamanii jiran. Makiinaarraa buufamee ilmi namaa gudeedamee gubatamee jira, qalamee jira. Harkaa miilli irraa muramee yeroo jaarraa 21ffaa keessa kan dhagaa jirra jechuudha. Kana guutuu itti gaafatamaan warra ilmaan Oromoo kalee gaara yaasee fadhallee Oromoo qabsoofna jedhanii uummata Oromoo ficcisiisaa jiranii isinitti hin dheeradhu na folchaa. Kun hundinuu wanni kaleessa adhaami ka dubbachaa ture Mustafaan. Waggaa 7 hadhaa himaa ture. Shaneen maayin isii wanni isiin taatu ilmaan Oromoodhaa walitti deensitee ilmaan Oromoo bor wal fixu isiniin jechaa baate. Garuun dhaxxuu miila muummicha ministeeraa bichuu jira kufti isiniin jechaa turre. Namni garuun dhaxxuu maaliif zeeroo ni beeyna. Siyaasa kana keessa guddanne Oromoo. Tokko tokkoon keenya wal beennaadha. Wanni kalee Oromoo cabsanii maali? Buna dhuguu irratti Oromoo dhaqanii inkijibaa ibaluun kun wallaala akkasii natu beekasiin jedhan gartee. Gabbayanii waan san dura dhaabbatanii osoo namni beekte Jawaar Mohaammed as fidaanne sooshaal miidiyaa irratti nutti fidaa jenne. Maal jedhan? Asi wajjin taa'ee haasaa siin jedhan. Jawaar Mohaammed anaa miti. Aktiivistoota Oromoo isin na jala teettanii hadha na caqastan kanaa miti. Yoo qotee bulaa wayii yookaan tikfattee bulaa takka takkaa waa'ee siyaasaa kanaa dhaga'eetti fide deebisuuf hin danda'u. Maaliif uummanni keenya ni beeku? Maal harkaanaa qabdaan uummanni bara aadaa qaba uummanni keenya. Uummanni Oromoodhaa aadaa qaba. Yoo inni Oromoof qabsaa'u deeme jedhe mee maal harkaanaa qabda akkamiin naa qabsoofta? Wanni an dhabe maali? Wanni ati naa deemtuun maali? Akkamiin naa fidda jedhaan ni beeka uummanni keenya. Hadha sayyoo jedheen jawaarsii deebisuu hin danda'u. Ammoo maal jedhan tooftaa yeroo kaan ijoollee duruyyee ijaaranii namni tokko haati isaa uf qixxeessaa. Jawaar Mohaammed Kadiir martuu waliif fidan. Maali maal waliif fidda gurbaa? Dachiifsami wanni Kadiir martuu dalagee fi Jawaar Mohaammed dalagee dachiifsami fagoomi. Maaliif Kadiir martuudhaa bara artii isaa san irratti ilmaan Oromoo diqqin dammasine diqqin kaafne bara wareegama diqqin kafanne qaamarraa ragaan dhufti hojii isaa gadhaa lafa jira. Jawaar Mohaammed yoo xirattee jijjiirama kana fide siin jedhan gadhaa mormiin irra jiru. Yooma kanaa fide Jawaar Mohaammed addan finne. Ittiin garafamne ittiin wareegamne guyyaa takkan dheebboonne qabsoo Oromootiif Jawaar Mohaammed. Yoo Oromoodhaan gartee bashannane malee. Yoo Oromoo wal nyaachisee Oromoo ficcisiise malee. Namni gadiin jijjiirama kana isa fidee qabsoo kalee dhaamte siin jedha. Maaliin beekta? Maaliin beekta? Sooshaal miidiyaa san gubbaa bahee kaleessa uummanni gubbaa fi qilleensa Oromiyaa bilisoomsee jedhee inni iyyuudha. Oluma ka'ee Jawaar Mohaammed yoo ati ilaaltu kan yeroo biraa dubbadhaa dhiifama. Oluma ka'ee Jawaar Mohaammed bahee miidiyaa banee akkas godhe miti. Kanaaf akkas inshaallah rabbi khayrii haa godhu alaa kulli haali wanni Oromoon baddeen namtichattii tana raada eegee dhiigaa jedhan nama gartee wanni inni dubbatu dhiiga namaa gannaqsu wanni inni dalagu karaa inni deemellee lafti nama gadi jira gartee ilmi daafee nama gadi jira kan subhaanallah gartee rabbiin nama haa tiksu kanaaf du'aa yeroo godhatan yaa rabbi ilma daafee intala daafee yaa rabbi nurraa qabi jennaan akkasiif du'aa keessa bar jalqabatan gaata yaa rabbi daafamaa raafamaa ilma daafee intala daafee harka dhiigaa ka wanni dubbatu balaa wanni inni godhu balaa yaa rabbi kan nurraa tiksi jennaan. Ekan kun shayxanaa waswaasul kannaas gartee ayaan rabbiituu bar ilma namaa gartee kan nafsee isaa gartee si waswaasee hamtuu qofa dalagu jira sanirraa of eeggadhanii bara. Warra gartee dubartii zinan naqu hannan nama naqu wanni dalaguutuu nu gartee daafeedha. Kana maganfatan gartee yaa rabbi na jaarraa nu baasi.
qajeelummaa feetee qajeelchi kaaniin yaa rabbi mokkolee nurraa qabiyyanii kartan akkanaa kan. Nama takkaa nagaa dubbatee hin beekne lolii malee badee malee takkaa Jawaar Mohaammed wanni kun gaarii kana irratee kana jabeessaa jedhu agartanii abboo kun gaariidha kanatu badee kana dabalaa jedhu badee malee badee hin taane malee kun hattuu kun kijibaa jeneraalli kijiba jedha ministeeraan kijiba jedha kaadireen kijiba jedha uummataan kijiba jedha xiqqaa namni isa bira jagnaa beekaadhaa jedhu diina Oromoo qofa. Yoo ati gaafatte mootummoonni kadheemu hay takkaa yoo makkanaa galu. Mallas Zeenaawiidhaan mormaa ture bira jagnaa beekaadha. Zabanni isaa akkana namtichi waa mara beeku. Yoo ati gartee naftanyoota itti kaa'atte hay warri immoo dandeettii qaba gaafa irraa uummanni akkana ta'e Oromoo yoo ati jette balaan itti buute isa sii galee. Adaanechuu ati maqaa itti dhoofte waan inni jedhu gartan jechuudha. Jeneraal Oromoo ati maqaa dhooftu gartee jechuudha. Booji'amtoota jedhanii baay'ee. Booji'amtoota walitti qabee kanaan gartee uummata Tigraay ficciisaa ture jechuudha isin dura ni yaadatta. Booji'amtoota. Gaaf kan gabbayee qulqulleeffatee jeneraalli Oromoo, koloneelli Oromoo waraanallee kun biraayii jedhanii dirqamaan guuranii balleessuu deemu jiranii kun hundi diigamee kootaadhaan nama hundaa hiramuu qaban ta'u kana dura dhaabbannaa jedha jechuudha. Ammoo as deebi'ee fayyaalessa kennaan an Oromoof qabsaanuu jedha. Kanaaf akkasii inshaallah isin dheeradhee rabbiin gartee warra boruutti nunaa jedhu qilleensi kee bareedaa miti akka inni godhachaa jiru gartanii utaalaa jin jedhaa banamaa gartee libsataa viidiyoo kee gartan akka inni ta'u limsataa dhufaa deema. Akkasii inshaallah qilintoo maaliif deebisan inni gartee rabbi salphisee akkana godhee qilintoo ni deebisan hin jiru kun. Gaafa qilintoo iyyuu geessan akka abbichuun beektaa hin amalaati. Warrummaan isa ergate mataarraa buqqisee sila hadha seenaa abbichuu xureessuu barbaadan. Kanaaf qilintoo geesse abbichuun. Gaafa sun achi geessee balaa deemu ajjeesuu itti qopheessan. Jawaarii hadha bar lafa dhiitu kana maqaa abbichuu jiraate. Gaafas dhaanii karaarraa dabarsuu wanni sagantaan lafa kaa'ame. Warri Hacaaluu waliin ajjeesan Hacaaluu irratti fincilli wanni sun tooftaa irra beekamnaan isa mataa dhaanii karaarraa qabanii achirraan ammallee seenaa abbichuu seenaa Oromoo xureessuudha. Kaayoo silaa Jawaar maqaa guddaa argate osoo gaafas dhaanii karaarraa qabanii. Ni beeka abbichuun haa arguu uummanni. Hundi isii wanni gartee paaspoortii kennee gara feetee adeemtuu dhiiseef haa uummanni arguufi eenyu akka isaan ta'an yoo dandeettii qaban dandeettiin gabbayan. Yoo hattuuf kijibduu taate osuma iyyan karaa gubbaa akkana iyyaan laftitti dhiiti jechuudha. Kanaaf wanni hidhanii beekumtii kennaniif tuqan takka illee hin jiru. Garuu hin dhattu mootummaan kun bahe harkaa dinagdeenis harkaa bahe raayyaa ittisa biyyaa humna waa ijaaruudhaan waan hundaanuu jechuudha. Haqaan dhugaan ofii mul'attee kunooti addunyaan dhugaa jirtu ragaa bahaa jirti. Kanaaf boruu diidatti hafan jechuu garte akka qurxummii bishaan irraa galaanni irraa goge diidatti hafanii ofii wixxisuu deeman gaafa san qocee uummata dura as kaayee teessisee eenyummaa jaraa uummata agarsiisuu barbaada jechuudha. Nama taphaan seenaasi. Hundi si garii isin dhattu hin jiru. Hattuu biyya keessaa isaa waliin daladduuf ta'alaallee guutuun isii akka qurxummii bishaan irraa gogee haroon irraa goddeetitti wixi diida kana buu deeman gaafa saabbichuun fuudhee bishaan itti afaanii qabee maseera dhiyeessuu deeman jechuudha. Lubbuu uummata wallaggaa kaadha kana ficcisiisan ka Tuulamaa ka Walloo bakka hundatti rakkoo sabarra gahe kana uummata Oromoo nyaachisan kana diina waliin dalagan kana guutuu isaatu koortii ilma namaa dhiyaachuu deeman jechuudha rabbi inshaallah. Ni naftiin seenaa wanni akkamitti kana himaa turre duraan hojii. Kanaafuu dhugaan jirtu tanaaf iyyaa baanee rabbi umurii isin dheeressu hunda keessanuu dhugaa jirtu kana saba keenyaan gayaa uummata keenyaaf gartanii ilmaan Oromoodhaa yoo nama tokko lubbuu isaa du'arraa oolchitan haqa waliin dhaabbattan rabbi keessanii nuuf ooltanii jechuudha. Waan hin beeknu inni isin dhaamee dhaammannu waan hin beekne seenaa waa adda baafatan malee hin deeggarina. Guyyaa gaafatamnu dhufuu deema. Lubbuu uummata miiliyoona 130 yoo kanaati wanni adda gartee irraa haasofnu kun quba qabaadhaa. Hadha hireentuun uummata Oromoo harka jirti jaalanne jibbine. Mootummaan kan Itoophiyaallee ta'u warri biyya bulchu jiru ilmaan Oromooti. Anaa ati ammoo waan deeggarre irraa gaafatamu. Gaarii cinaa dhaabbannu gaarii isa wajjin galmeen ta'e. Hamaa cinaa dhaabbannu illee hamaa isa wajjin. Nagaa faarsaa aga dandeettan. Karaa nagaa qofatti osoo balaan buutee harka 199 wanni sun balaa taatee nagaa fiduuf tattaafadhu. Nagaa irratti dalage. Nama irree harkaa qabu, nama hadha qawwee harkaa qabu, nama hadha gartee waa harkaa qabu waliin dhaabbadhu. Maaliif? Isa waliin dhaabbattee laga ce'u. Kadhuuf maaliif beekta jabinna isaa laafinna isaa. Namni akka gaarintii irraa qabdu dhibbaa namni kun nagaa buusattee jiru hin jiru. Hubadhaa Oromoo. Kadhuuf kana laaltee waliin tankaarfattee yoo inni bu'aa siin fidee itti duuluu dandeetta. Garuu uluma ka'aniitumaan gartee namni 2-3
kara deemtuun namni 10-15 adda olii qaban mormitoota TPLF-tiif ta'a Oromootiif Amaaraa sadiin tanaa wani biyya laaqu mee olii qabiilaa akka Geetaachoo Raddaatiif Gabratsiyooniif maal kanneen yoo guddatte jarri nama 10-20 yoo guddatte 50 hanga mee jarri nama hedduu qabdi. Oromoo keessa nama 20 fidduu jechuudha. Warra paaspoora lama baatee akkuma kiyya Oromoo Itoophiyaa jedhee deemu yoo itti lakkoofte malee namni saba kanaa biyya kanaa fi lammii biyya kanaa tahee paaspoora tokko harka qabatee uummata kanaaf qabsaa jiru hin jiru. Hundinuu warruma gartee ilmaan isaa yuunivarsiitii bareeddutti yeroo qabbanaa oo'a banatee oo'a qabbana banatee biilla bareedaa keessa galee biyya nagaa qabdu gartee rifaatuun keessa hin jirre keessa galeetiin qotee bulaaf uummata keenya miskiina waan nyaatu dhuguu hin qabnee fi oollaa bullaa jedhu sareen isa nyaattee gartee dasee takkaadha. Surree ofirra surphatee qamisii ofirratti ayyoon teenya hodhattee qoraan baattee ilmaan guddistu tana nagaa sitti itti diigan jechuun yoo akkam guddatte mee nam 50 gahe. Naannoo nafxanyootallee Amaaraallee nafxanyoonni naannoo Amaaraa kee jirtu akkasuma yoo liqqabdatti nama 1,000 fiduu hin dandeettu. Meesii guddisaan. Waa harkaan qaban, waajiran qaban, heeran qaban, seeran qaban, ofii waliin galan, waliin dhagan. Naannoo Amaaraa nama lama waliin deemuu nafti. Iskindar Naggaatii fi namtichi eenyuun kun walitti diina. Dhibeettan waan sooshaal miidiyaa gubbaatti deemaa jiru. Marroof sanyiin kalee akkas walitti turte. TPLF fadha agartee Geetaachoo Raddaatii fi Gabratsiyoon faati gargar wal fixaa jiran agartee kana warri biyyaa waa godhuu deemu. Warri ofiyyuu ofii waliin galletu kun Amaara bakka bu'ee, kun Tigree bakka bu'ee, kun Oromoo bakka bu'ee uummata gartee ibiddatti naqaa jechuudha. Hakan arguu dadhabe uummanni keenyallee. Naannoo Oromoo qofaami, Amaaraa qofaami, martinuu wanni maqaa sabaaf qabsoomanii baan hunduu gartee warra halkan takka ofii waliin buluu hin dandeenye jechuudha. Namni ofii walii galee deeme bar yooma gartee gabroonfataaf dikteetarallee ta'e deema ofii walii galuu hin dandeettu. Osoo jalaa banii 4 kiiloo seenaa jedhaniini isinota Oromootuun karaa lukeedha. Namni bakka takka kaa'uuf isinoonni ittiin jiru nama algaarra kaa'uu deemti. Warri naannoo Amaaraatii fi nafxanyaa osoo koottaa seenaa jedhaniini osoo balbala 4 kiiloo hin geenye osoo jalaa bananii biraa xinasii wal fixxee jechuudha. Osoo achi gootu warra shantee diidattoonni marti haftu jechuudha. Kanaaf akkasii na uffolchaatee qalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Rabbi biiteen nagaa haa godhu, haa dammannu, haa hubannu waan hundaa irratti dhugaa irratti haa dalannu. Kanaafuu isin jaaladhaa, isin kabajaa, isin dheerti isaanii akka malee deemee jira. Halkaniiti halkan gaarii, ka guyyaatti guyyaa gaarii. Uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadhaa. Uummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.